Nagano nam takarin ya Rabbi. Nam takarin biya kumatin biya kumantum biya. ወስን ስትይ ዛሬ ነገ ያልኩሽ የምትወጂኝ ፍቅሬ ሳትወጂ አስጨከንኩሽ ለዓመታት ልረዳ ويانا كما أنت يا ربي واسمع أنك أدو تكرم بيكون ويا ربي وكما أنت اسمع أنك نونم تكرم بيكون يا ربي ويا ربي شو مالك مالي بس يسوي دلالة عربة دين تايدي دلوامي توسين نجتي ديني خدون نقول بيت هاوجرا دلالة عربة دين تجدي نواميت هرجن في وداسين نجتي دي مدمان نقول بيت هاوجرا كتوريساتي أنا بجمعتي دلالي في الفيديو ده بس يعمل كسبوع أسين نواميتي أرجل في بيارم بودا بيزان كينك نبيه جريان جدي هذا أمود دوان نقول بيس تاوجرا بري رين رانياتي جرا كرشي ميغا سرانياتي كرشي كودي بان رانياتي كذا أرجل بيدا بربو بولي بودا غربيا دي بينان جدي أنمو بيه دي بوف ماتي نرين جبي جرا دومان نقول بيتاوجرا عنهم تكيجي سيكا ترى تاوجر isa bira bubbuleetiin jira argana deemsisee immoo guyyaa lama nama bira ture amma lakkoofsa sigalaan kaasu amma lakkoofsa bilbilaa omaayyuu narraan kaasu bilbila narra jite duba ammaan tana eega yoomiitii fassirta amma isa bira bubbulee erga mana isaatiin adeemsisee guyyaa lama ta'eera amma kumaan ta'u dhabii iddoo kana keessa illee hin beeku taa'u jiraani iddoo tanarraa nam takka illee hin qabdu jechuudhaaf jira nam takkarriin beeku omaallee hin beeku kumaan ta'u hin beeku yoo amma kumaan ta'u dhabee as taa'u jira kanaafuu tillaala akka nuti godhee sitti taphatee jechuudha karaa xiyyaaraatiin si oofas hin akka nuti godhee akkasuma godhee na biraa deemee amma bilbila narraan kaasu hoddumaan dhaqu dhabee taa'u jira yoo hayyoo nuti sumaa ba'uu jirtu agarraan akkanichi aanee fi fosi shorree duba amma fallee akkam yoo nu jala deemtee illee nuti illee amma ifee ba'u mana namaa jirra nuti illee akkuma keetti sanii tillaala bira jirra garuu amma paaspoortiin teessisii jirtu waan taateef nuti amma duumala duuba. Ni akkamumaan ta'an iddoo tokkorreen beeku kun dallaallee akkuma nama godhu jira zabana kana dallaallee akkuma eegalee kun dalaguma dallaalaati telefoonni qaama isa jira telefoona narraa fudhatanii karaatti narraa fudhatanii hattuu si rafee jechuudha hattuun narraa fudhee karuma nagaamii ammaa Nebaluma tokko naadhaan immoo tuu karaa daarii ta'u jiru narraa fuudhanii bilbilarriin akkumaan ta'u beeku yaa eessa geessa nagaamee nuti amma itti Kaififuu mana namaa jirra waan taateef ni beekta nuti garuu haa bakka mana namaa jirra ammoo bakka si geessu nullee hin beeknu mana namaa jira finfinnee kanatti namni osoo dachiin garagaltee nama waliin naqu santan akkam si goona duuba lubbuulatti. yaa waan illeen akkasuma erga silaas ta'e boochuutti jira namni takka kana sana taatee naan jedhuu didee. Mee wallaahi duuba akkam goona ammaan tana yoo. Koomee bicaa kanaa rakkatee kan nu gargaaru. Simaas maalti? Koomee Jaatam? Maal ta'a maaliin ta'eetti isin? karaa irratti hojjetanii dallaalootiin nama yaamtee akkana nama godhaa jiru. Maal taateeti? Araba deemta jedheeti dallaalaan nawaamii ergan dhufee booda asiin nagatee deemee iddoon na gudhabee as taa'u jira karaa daanii.
Eessarraa si yaame gandarraa moo? Gandarraa deemtaa koo jedhee na waame. Isa bilbilaa wal beekta moo qaamaan fuulaan agartee ni beektaa dallaaltii sanatti? Isa bira xiqqoo ture ergan dhufee biyyaa na waame. San booda ergan dhufee isa bira ture birrirree narraa nyaate san booda gara biyyaa deebi ammas hin dhufne naan jedhee akkumaan ta'uu dhabee taa'u jira yaa. As dura odoo fiizaan hin dhufin siyaamee fiizaan dhufee jira jee siyaame moo? Fiizaan dhufee jira jedhee na waame biyyarraa maatiin irreen waan hunda godhee na geggeesse. Maallaqa hunda kaffaltee? Maallaqa hunda kaffalee ergan isa bira dhufee xiqqoo bubbulee booda gara biyyaa deebii naan jedhe. San booda. Ani deemuufin dhufee biyya deemuu dhufee jetteen? Akka jedhee san booda erga mana isaatiin adeemsisee booddee bilbila narraa cufatee hamma kana bilbila illee karaa irra taa'ee bu'uun jiru narraa fudhatanii akkumaan ta'uu dhabee as taa'u jira yaa. Amma bilbila isaas hin qabdu ati? Bilbila isaarree hin qabu. Kaayitti fudhatanii jiran? Kan koorree narraa fudhatan duratti illee narraa kaasuu dide bilbila narraa cufate. Ijoollee isaati naannoo kamiraa dhufte? Ijoollee Jimmaatiin. Egaa dhufte hangafta geesse? Isa bira xiqqoo bubbulee erganii na biraan adeemsisee guyyaa lama. As keessaa nama tokko illee hin beektu ati nama firaa yookaan hasaayibanii akkana as keessaa magaalaa kana keessaa nama tokko illee hin beektu. Omaallee hin beeku waan takka illee hin beeku. Dallaaltuu tokkichaa malee moo? Isa bichaan beekee. Ajaa'iba. Duroon mana onis hin qabdu jechuudha waa takka. Waan takka irreen hin qabu. Maatiitii yaadda waluutti irreen bilbileen irra hin jiru. Saniin iyyuu nan sodaadha jarri na geggeessan. Kalaas hin boo'in ati hin boo'in. Kun jechuun amaluma dallaalotaati. Rakkoon haa jiru ammas namni tokko osoo nama hin beekne nama fuula isaa hin beekne halaaluma taa'ee haalaalaa bilbilumaan dallaala nama ofa jettanii dubartoonni hedduun keessaa daawwattoonni keenya akkuma daawwachaa jirtan osoo karaa deemnuuti waan kana mudannoo taa'eera dhufne jechuudha. Namoonni osoo niif dallaala ijaan argin osoo maalummaa isaa hin beekne akkanuma bilbilumaan biyyarraa kaatanii waan akkanaa isinii goona jedhanii waan kana gartee nama hin beekneen dagamaa jirtan, nama hin beekneen nyaadhamaa jirtan, nama hin beekneen wajjin rakkachaa jirtan jechuudha. Mudannoon akkana ammaan tana hangaa'uu hin qabdu jechuudha. Hangaa'uu hin qabdu. Amma ijoolleen tun akkam malaaltanii gartan kanatti kunoo darbamtee magaalaa Finfinnee kan namni halkan tokko si bulchu hin jiru. Namni ol sira kun jiru. Namni eessaa deemta siin jee si dubbisu hin jiru biyya kana keessatti. Cal jettee teessus sumaa fi rakkooteeti. Namni magaalaa kana keessatti namni ol dubbisuu hin jiru jechuudha. Kanaaf bifa kanaan dallaalonni nama fuudhanii manarraa nama baasanii bifa kanaan gartee nama gatanii nama jalaa baduun telefoona nama jalaa cufachuun waan arra qofaatii miti wanni kun itti fufaatii deemuu jira jechuudha. Yeroo waa barattan yeroo tamni gartee isin iftaatanii jechuudha. Waa hubattanii hojjettan osoo waan hubanne biyyarraa yaatan osoo waan hubanne gartee itti seentan gaafa immoo rakkattan gaafa buulla seentan ni ijjitan jechuudha. Kanaaf amma kenjee isin Mutiyootu ijoollee laafimi fuutanii yoo galchitanoo manatti. Ifiifuu nama bira jirra. Fuunee isa geessina. Ifiifuu nama bira jirra. Jechuun kaa fuutanii bira keessanii yookaan bakka dalagaa takka illee taatu. Amma keessin jee yoonii fi noolii si barbaadanii noolii harkatte ni galtamoo moo asuma keessa gartee dalagaa nama bira si ilaalleetii akka dalagattu si goona mee akkam mee fedhiin kee maali amma? Maatiin ganaa ija kamii achi deebi'anii maatiin kiyya cannaqamanii waan hunda godhaniiti kan jarri na geggeessanii amma ija maaliin achi deebi'a? Ati deemtee miti yoon teenya bararte yaaniiti? Jarra kijjanii na eeguu jiranii. Amma kamittiin kee deebi'aadha? Amma waan gootu amma isin fuudhaa galaaniiti bakka dalagaa takka nama bira hojii qaa hijiraami dubartii asuma keessa firraa hojjettee hanga rabbi si laaffisee nutis waan jiru si gargaarraa hojjettee sana booda immoo nama biraatiin magaalaa kanaas ni bartaa afaanis ni bartaa nama biraatiin akka agartee biyyuma sanaa dhaquu barbaaddu kanaawu haala tokko naananii akka sii mijjeessan magaaluma tana keessa firraa hojii seentee
yoo ajaja rakkate akkam sila falma tokko naaf taate. ammas yoo fitanii galtanii nama taatan dura boreesso amma akka kun rakkoodha amma asit dhiifnee deemuudhaafis ammaa duruu dhiyaa jirti asit dhiifnee deemuufis rakkoodha isin gizee fuutanii bakka itti galchitan hin qabne nama dhibdi garuu dubaan amma ilma dhiiraati dhugaa obboleeyyan akkuma keetti kaysanii kanatti hin qabu garuu ammaaf anillee namaan bira kaa'u gartee yoon barbaadeetuma laaleetti gartee isin biraa ta'e su'aanaatu dalagaa nama bakka dalagaatti laalee isin biraa fuudha akkam ittiin dura obboleesson timma kana fuunee deemuun jechuun qaama nuti nama dargaggeessaa tokko nu ulfaata namni akka biraan nama hubataa dhugaa rakkachuu waan jiru har'a isin obboleeyteessanii obboleeyteenya obboleeyti nama hundaati garuu ammoo amma fuudheetiin deemaa yoon ji'an amma fakkeenyaaf ni ulfaata amma natti ni ulfaata maaliif yaa'u qalaas walumaa galatti yoo eegeessinis nama bira jiraattanii bakka galchanii hin qabne firraa ganda geessatiin ganduma keenya olluma keenya san ijoollee ganda ollaatiin illee taatu kaa isaan bira illee taatu kaa yeroo akkamaa godhu akkamitti reemmaatiin hojii ni deemtaa karaarra taa'ee maaliif godhan aduun deemtee akkamiin taanu sumaaduu kan deemaa bakka bubbulaa turte saniis deem jaanii firaas baas deem jedhanii na baasanii akkasutuun karaarra taa'uti kan bilbila kiyyarree narraa fudhatan akkasii daawwattoota keenya wanni goonu jiru kanaafuu namni magaalaa tana keessatti rakkannees hin jiru rakkoon nama mudannees hin qabdu kanaaf fuuneeti galchinee nama biraas taatu waan silaa jiru hundaa'u kagartee viidiyoo isin waraabnu ta'a nufaana turaa isin jenna namni rakkoon akkanaa ammoo isa mudattee jirtu irra waa baradhaa isin jenna kanaaf nuti yoo tana akka goone qeettis yoo barbaadde ni galchina akka rabbiin gartee silaa hanga dandeenye teenya waan silaa nu barbaachisu ni goonaa fi isin jenna kanaafuu galatoomaa viidiyoo tanallee sheer godha namoota gartee rakkoo kanaa tana mudataniif kaysaa'u namni biraa karraa baratus jiraatu mala kanaaf if eeggannoon haasassu'anii if eeggannoon bakka sana dhaquudha qaban haa dhaqan nama biyya kanirraan haa deeman osoo naman beeyin bilbilumaan gartee biyyaalaa yaana jaanii irra hedduun nama keenyaa biyyaalaa yaa ufata biyyaalaatiin si oofa yoo jaaniin waraabeysa jalaa uniyaa namni keenya waraabeysa namaa miti waraabeysa jalaa uniyaa immoo waraabeysarra namaatu irra waraabeysa sanuu ta'ee jira jechuudha yeroo ammaa kanaafuu waan gartee irra geessemtiyoon kan walitti deebinuun ta'a viidiyoo kana sheer godhaa isin jenna amma fuunee gallaanii wassalaamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh